haati kun haadha bara goongoo malee miilla lafa deemaniiti bar. Haati kun baramee caammaa tonkeetiin gabasaati sadii deemtee deebituudha bar qoree babbuqifachaa. Qoree bubbuqifachaa raaree keessatti qoree muka falaxaa qeensa quba keessa barruu miillaa keessa buqifachaa deemtu. Haadhamee isa faana bara sana dabarsiteedha. Bara goongoo malee goongoo laaskitii keewwatan malee ሚላን ገባል ሰዓት ለማፍ ሰዲ አፍር እናንተ ምን አይነት ስስታም ናችሁ ባለ ወይስ ምንድነው? ይሄን ኮፒ ሊንክ ሼር ሪፖስት ማድረግ ምን ይከብዳል? እቺን ምስኪን እናታችን ከአንድ አመት በላይ ይሄን ቁስል ተሸክማ ቁጭ ብላ የዘጠኝ ልጆች እናት ናት። ልጆቿን በትና ክፍለ ሀገር ላይ አዲስ አበባ ሰው ቤት ነው የተቀመጠችው። የዛሬ አመት ከባለቤቷ ጋር በተፈጠረ ችግር ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባታል። የፈላ የተንተከተከ የጀበና ቡና አንስቶ አናቷን መቷት። ቁስሉ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ደርሷል። ይሄ ገትሮ ያዛት ነገር ሰርጀሪ ተሰርቶ ከታፋዋ ስጋ ተወስዶ መለጠፍ እንዳለባትም ነግረዋታል። እባካችሁ ይቺን እናታችን እናድናት። ኮፒ ሊንክ ሼር ሪፖስት ያረጋችሁ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ አግዙን። የዘጠኝ ልጆች እናትና ልጆቿን በትና ባለቤቷ እስር ላይ ነው ያለውና እባካችሁ ምን ትጎዳላችሁ? ኮፒ ሊንክ ሼር ሪፖስት አድርጉ። የሚረዳ ሰው ጋር ሊደርስ ይችላል። ይቺን ምስኪን እናታችንን መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች አካውንቷን ከስራ አስቀምጣላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ያ አርሜ ከና አኩማ አርጊታኒ ጃርቲ ጉዶዳ ሃዳ ኬኛ ወጋ ጉዶዳ ዲራ ኢትዮጵያቲ ገዋይ ዲራ ኢትዮጵያ ጊዜ ወንዱ ዋስላስኒ ሃንዱ ዱባዳ አባመና ጀበና ፉዴ uno kanarra shirratti jabana buna qabu fuudhee irratti tashi godhee akkana taatee jechuudha. Waggaa tokko guuttee dargaggaatti tan karaatatu jammarte garuu luqqa'ee wantee fi gogaa laxxafuu fi barbaachisa isa kanarraa kaasanii isinii galee. Innaa akkana biyyi keenya waaqayyoon nuuf haadhiisu. Ashama hordoftoota kun nagaa keessan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti. Viidiyoo kana yeroo baay'ee laaletanii maafarratti hin dubbanne isa jedhu yaadee isinii hojjedhe jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba dhugaa dubbachuudhaa fi sa'aatii kanatti sadarkaa kanatti namni ilmoo wajjin godhatee fuusisanii yookiin heerumsiisanii amma gocha kana godhu maalummaa ishiiti uddubaadha ishitoona ta'e gaafa sana miti madaan kana baadheechi taa'een dhakaaraa fudheen iddoo lama godheen ba'a anis ta'eemi iddoo laman godhaan immoo gaaf sanan godhu gaaf sana sila narraa beekamuuf dandeessittiin taaggaluun nan irraanfachiisen iddoo lama baasen deemaanis nan du'allee malee si jammaraa jiraattuudha jabanaa kanarra hin dhiifne mitire jiraattuudha irratti hin dhiifne akka wajjin dhale akka wajjin tankaraa taate akka irratti rabu coofte akka irratti xiroofte akka irratti ishiin an fira baafate ishiidha naadha manaa jedhame mana ebeluu namicha ebeluu sanaa jedhame irraanfatee har'a isheen yoo qaama isaa amma ishii jaalataa tasatti rukute namatu iyyuu garaan koo duwwaadha jedha adda jechaan nama dha'ee deebi'ee jedhan xiyyitee dagaraa keessaa xusuuf gootee maal qabdi qafoo malee kanaftu akka sana namichi kun otoo of jaalate akkamitti ol fuudhee danfatta akka nama gubuun beeka qaama isaa akkan gubuun beeka ooni akkamitti jabanaa buna qabu ol fuudhee kanaa ishii irratti rukuta dhungatee asaa deebi'u jabanichi jedheeti jabanaan kun dubartii kana dhungatee asaa deebi'uu jedheeti. Hajjeeseti bar. Amma hajjeese bar. Otoo qiraaceen jabanaa sun ija keessa ejji ishii badee mitire. So inni kana booda natti dhufu wanti fedhe haa dhufu. Kinoo Kiristoosin kinoo dhugaa waaqa. Maafana xiyaatanyaa gaafumsana waaqa biraa dhaqee biddatti hin buune. Qassi jedheen dhiise jedheen hattilli jaarsummaan dhanoo dubbatan dhiisee deebi'een oddoo lamatti dhakaraa qassi dhaqeen bitadha gatii dhiyoon duraan mana qabaachuu baadhe የምር እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ ለምን መሰላችሁ qaamni ishii qaama kootiidhe kalee namni sin fuudhe isheen anaan tokko kakatee kan ishii fuudhe hatta miinzetuu darbee namaa kakataa dhufee namni kun isin faana jiraate isinitti boqatee laattee fi miicitee fi obaaftee mana isaa xaragdee fi dhoqqee keessaa isa baastee kaatee yoo qabaate iyyuu callaa birri har'a deebiseenna akkana irratti godhu eenyudha jechuun eenyudhaan ana eenyu maal naa gochuuf kana godhe eenyudha hin nama baaruun alaalatti yoona nama tuquun alaalatti okay rakkoon qabu bicha eenyudhaan kan akkasitti nama irratti rukutu
buna danfa ila sobee waan nama rukutullee yoo fuudhee rukute shakkam tinnita indee usuu tinnita alleenna tinniti jedhee yoo wayi fuudhee itti rukutesh buna jabanaa ho'aa fuudhee itti gochuun jabanaan kun dhungatee naaf haa dee'u jedheetika. Ani immoo dabilii jabanaa sana kinoo dhugaa waaqa. Silaa torgoobata yuutuubiin yoo narratti sagalee cufe guddaa isaati. Kiristoosin no skaniin isiniin jedhu. Akka kana narratti goonamu gaafsa nazim jeen bira darba. Deemus dubartii biyyaa men deemu. Deemus ashiree. Kaseen kokkolfeen ol fuudhee duuba dhaabadhee dole matti falaxee deema. Yookiin dalga kutee yookiin harka isaa kuteen deema. Ibiddatti naa waan. Maaliif seete jireenya naanaa wiinennis. Si galee jireenya waan naanaa wiineef anis maafan hawwama. Sijjammar namni jechuudha. Namni madaa ofii of ciniinuu ofii soo hin jaalattaa. Ish of buruksoo hin jaalattaa. Ish namni akkasi buruksu hin jaalattaa. Namni akkasi ciniinuu hin jaalattaa. Namni akkasi miidhu si ajjeesu hin jaalattaa. Nama maa jaalatta ree? For example, namni tokko haadha manaati hudduu haa keetii jedha. Qoniiti qoshaashitti jedha. Obboleetti dhaammeen jedhu otoo ittiin ol galagalcha cuunfiti dhugaa waaqa irraa galchiti. Kiristoosin hin jedhu. Gadhee obboleetti dhaanooki eewuma daandii bira darbine hin jenneeni haadha manaatiin jette. Maal sarraatanyaa isiitii har'a maraatu dhaanuun jedhan bakka. Sila maraateef maraatu jedhuun malee waan biraan jedhanii. Si galee nama qaama koo ana ofii koo jettee kakattee wajjin jiraattu dhiisiti jechuudha. Yamir siyaabeerin maal sila ta'e jechuun maal sila ta'e. Maal sila ta'e tokko bira darbi rigiyyetta lama bira darbi rigiyyetta isaayyuu akka kanaa ta'uun taane jechuudha. Gin dhiirri Itoophiyaa immoo tacamallaqxe buluuf surree ishee irratti fincoofte dhugaa waaqa dubbachuudha. Hin fincoofte surree ishee irratti. Amman ishee arge kun amma jaartii kana irratti ishee arge too dubarree dargaggeeyyii boodanaa ta'anii akka kun mucayyoo duutee kanaa ta'anii haa ta'u. Amma jaarsi fixatte jaartii kana maal godhee jabanaa irratti darbate biyya nakaa. Kana boodame kan waliin arguu qaban du'anii walii wal gaggeessuu. Saatii maddee waliin ilmoo isaanirraa harkaan walii deefatanii ilmoon yoo gargaarte gargaaramanii bakka wal gaggeessuu du'a isaanii sadarkaa isaanii. Sadarkaa kanatti jabanaa buna qabu fuudhee irratti gada'a. Wajjinoo dabarsitee bara kana geesse. Haadha koo ajjeeftee ammoo akaakayyuu koo ajjeeftee ammoo wayina gootee ammoo kana booda duratti wajjin jiraachaa dhufe iddoo kana qaqqabe. Kana tomma surree keewwate dhiira jedhanii waamamma kana of jaalattuun meeqa jirti dhugaa waaqan isiniin jedha dubartii mana keessatti kan nyaattu jirti dhugaa waaqa. Ofii ishiitirraan beekamu. Meeqatu jira dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf kan nama nyaattu waaqa. Otoo beektu immoo wallaaltee otoo beektu amma jaarsi kun bunni ishiin harka irratti otoo gannabbe amma miidhuun beeku isarratti hin beekame garuu jabanaadhaan fuudhee irratti ta'e. Mee maal jettu sin? Bunni ishiin irraa otoo dhuganuu namatti facaate amma nama gubduun beekaa. Mukukkulloo namatti buute amma akka nama gubduun beekaa. Jabanaa fuudhee maal ta'e? Naafaa duutudha bara. Nama naafaa duutu sajjeesan bira darbamaa. Unet yaa ushii kalee du'uu koo waan dhoona baas harka deebiseen deemaanis. Yamir dhugaa dubbachuuf. Biyya keenya mee saamitu na jeeqaa jira. Dhiifama. Biyya keenya baay'ee waan dinqii argitu Kiristoosii waan dinqii. Kaameeraan achi kee dhannaan na dhorkee dhiifama weer waan jedhuuf. Beeyyesuus ani qallaalii nan gaddisiifne haadha guddaa akkanaa jechuun otoo shamarree boodanaa jedhanii jiran haa ta'u. Walitti deddeebisu waan kana arraba wal qixaanii jedhu har'a waliinii
ani amma keen dubbachuu danda'a jetti ishiin kanarra wal taaggaluu kanarra walitti tinniin in dhufa garuu haadha kaleessa haati kun haadha bara goongoo malee miilla lafa deemaniiti bar haati kun baramee camma tonkeetiin gabasaati sadii deemtee deebituudha bar qoree babbuqifachaa qoree bubbuqifachaa raaree keessatti qoree muka falaxaa qeensa quba keessa barruu miillaa keessa buqifachaa deemtu haadhamee isa faana bara sana dabarsiteedha bara goongoo malee goongoo laaskitii keewwatan malee miillan gabaa sa'aatii 2-3-4 deemanii galanii isheedhame ishiin nar'aa jabanaa ta'ee akkanatti kokkee itti facaasu. ኧረ በኢየሱስ